Okay. Sababiin dhumanii odiitii godhaa uummataaf ibsaa dafaati sababiin jedheef kuno taa jirtila. Bilookina goote. Bilookina obaasteedhaa kuno anan. Sababiin odiitii sana naa baasaa jedheef. Rakkina maallaqa kee shaallagdee koree taa'utu maallaqa kee shaallagdee sitti himin bilooksi goote? Bilookna goote laa kuno hattee waajifa wajjin mari'attee miliyooniin geggeessineerra kanaan booda dhimma sirraa qabnu miliyoonii waa'ee miliyoonii nun ilaallatu jettee waajii wajjin mari'atanii maal jedhanii ofii isheetti bilookna goote miliyooniin ikkoo maannoo waajiin miliyoonii irraa dhimma hin qabnu jedhee isheenis akkasuma jettee bilookna goote anan waan dhugaa itti dubbadhee jennaan hodiit godhennaan koree keessa hawwiittan darbaa ibsaa koree keessa kan akka baatu godhe isheedha tokko laa kun ibsaa koree odiitii keessa akka isheen akka ba'u kan goote hawwiidha laa kun kaa jirti laa kun የመጨረሻ ጨበርባሪ kun yaa hayyee okay hawwiin koreedha waan taateef obsaarraa iyyaman gaafannu koree eenyu waliin waan taate kallattumaan hawwii dubbifnaa gaafa dubbannu miira jibbiinsaa arrabsoo dhimma wangeelaaf quraanaa osoo hin taane dhimma maallaqaati. Dhimma haqaa fi haqa barbaaduu qofa wal jibbiinsi biraan jiru arrabsoon biraan jiru mormiin wanta biraan jiru jechuudha. Waa'ee maallaqa miliyooniif waa'ee koree maallaqa miliyoon balleessan komataman keessaati. Hawwii baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eddan nagaan hunda keessaniif ta'u Oromoo akkam ooltan. Akkam jirta nagaadhaa ugaa kuni tokkummaa miidiyaa niitworkiidha. Komii miliyoonni nuti komii uummata keenya yeroo kamittuu amantaan lagaan kutaa nutuun qoodin rakkoo uummataa aga dandeenye miidiyaa keenyaan furmaata godhaa jirra argaa jirta. Rakkoolee gurguddaa hedduu furmaata keenyee furaa jirra akkuma kana obboleessi keenya rakkadhee jedhee isaa rakkina isaa dubbatu dhageenye rakkoo kee kanaaf immoo furmaanni hin barbaanna waliin akkuma nama tokkotti jennee kaane waan ta'eef furmaata barbaaduudha. Ati koree maallaqa miliyoon funaane keessaa tokko miliyoon birrichi akka hin qaqqabnee fi uffata namni birrii eddee biraatii erginaan uffata akka bitatee fi maqaa koo badee gargaarsa miliyoon jedhamee garuu tuun hin gargaaramin hafee maqaatu na bade waan jedhuu fi yaadota komii kaasaa ture. Isin akka koreetti wannan si gaafadhu. Qindoomsanii walitti dhuftanii maallaqni waadaa galame miliyooniif amma kana. Maallaqni akkaawuntii irra gale amma kana. Maallaqni miliyooniin qaqqabe amma kana jettanii ragaadhaan lafa keessaniittu yoo lafan keenya ta'e maaltu isin danqe. Kana ka waan jedhu irraa kaasii waa'ee raba miliyoonitti immoo boodan darba itti fufi. Gooftaan sinaa eebbisu gaafii gaarii gaafattanii garuu dhugaa dubbachuu fi maallaqa akka walitti qabamu gaafanneerra garee wangeelaa irratti gaafanne namoonni akka bira dhaabbatan waan inni nama ta'eef mirgi namummaasaa akka eegamu jennee dhaloonnis bira dhaabbataniiru guyyaa tokkodha guyyaa lammataa mana soolaanitti ture mana soolaanitti ture gargaarsa mamuu hin taane gaaficha inafee achii booda immoo miliyoon mana hidhaatii ba'ee mana hidhaatii ba'ee mana garee wangeelaatti illee ammallee gargaarsi godhame akkaawuntii dhuunfaa isaa irratti gargaarame jechuudha. Akkaawuntiin dhaabbata irratti karaa garee wangeelaatiin gargaarame gargaarsi ta'e guyyaa lamaadha. Tokko mana soolanitti namni kamuu kan beeku jalqabne sababii akkaawuntiitiif nurkaantiin jedhee hafe soolanis jira. Kan garee wangaan gaafa duraa immoo dhugumaan irree gaheera. Maallaqni gargaarameera namoonni galchaniiru kan galchanis galchanii kan hafanis hafaniiru. Akkaawuntii kana kan kontirool godhu anaa miti an Dubaayii jiraadha. Karaa gara biraa jechuudha. Akkuma nama kamii miidiyaa walitti dhufnee namni kun gargaaramuu qaba jennee waliin haasofnee xumurree jechuudha. Kanaaf amma waa'ee maaliif idiitiin goonee maaf uummataaf hin gabaasne inni na gaafateera akka dhuunfaatti miliyoona. Maallaqni naaf guuramee baruun barbaadaa innaan kana situu nu gaafata iyyuu ton ta'in uummata nutti kennetu nu gaafata. Imaanaa isin kennine kana eessaan geessan miliyoon irraan geessaniittu kan jedhu kan nu gaafatuu danda'u uummatichaaf ni gabaasna jedhee akka nama tokkotti koree irratti sagalee qabeera. Uummata isa gargaaruuf dhufe yookiin warra biyya Keeniyaa keessaa dhimma isaa hordofaa turan dhimma isaa duukaa bu'aa turan wajjiniin jechuudha. Sagaleen koo ragaadhaaf jira ammas taanaanii jechuudha. Yeroo meeqaaf meeqa deebiin dubbataa akkan ture akkamitti qabachuu akka turan jechuudha sinii galee. Isa kanaaf ammas taanaanii maaltu ta'uu qabaree kan jettaniif
Maallaqichi herreegamuu hin danda'amaa kan jedhan herreegamuu hin danda'amaa kan guurame garee wangeelaa irratti dhimma kana qofaarraan dubbadha. Dhimmi hafe yoo jiraate karaa miliyooniin nutti dhimma maallaqicha herreegnee gabaasa godhuudha. Dhimma kaan xumuree kan ta'eef. Sababi isaa akka inni hiikamu barbaade mana hidhaatii. Gaaffii siin dabala. An Dubaay keessan jira, akkaawuntii Itoophiyaa jira. Miliyoon immoo evidensiin agaafateera waan jettu kaafte. Koreedha miti ati? Koree ta'uu walii gallaati. Koree waan sanaati? Wanticha keessan ture, dhimicha keessan ture akka maallan. Akkamitti jechuun fakkeenyaaf qo'iga. Koreen waliin mari'atee akkaawuntii kanarraa galu jedhu mari'ataa. Akkaawuntii sarara waan galu waan ba'u waliin hordofa. Koreen kaa'ame kuni asii fi koreewwan kun waliin hordoftu jechuudha. Koree jechuun itti gaafatamummaa fudhattanii socho'aa jirtu waan ta'eef. Madagaskar yoo jiraatte illee hordofuu dandeessaa jechuudha. Sababni isaa koreedhaan waliin taateeti waan ta'eef koree mari'attee isa biyya keessa akkaawuntiin irra jiru hordoftee dirqama waan ta'eef fedhii osoo hin taaneef dirqama kee waan ta'eef meeqatu irra gale birrii miliyoon meeqa ga'eera ammamtu jira jettee hordofuun dirqama kan keeti. Eega koree taate kana ammamti irra ga'eef ammamti irraa ba'eef ammamtu miliyooniin bira ga'e hordoftee ittamoo hin hordofne. Maaliif dirqama kee hin baanne yoo hordofne ta'e? Dubbachuu fi hordofnee irraa akka yoo oguu isaan naqanii akkamitti akka gaafatan illee maal qabatanii akka dhaqan illee hordofamu ture isa kana. Gaheen nurra jiru hundumaa baaneera. Wanti hafe maa inni uummataaf gabaasa gochuudha. Uummataaf gabaasa gochuu irratti kan nu gaafatuu danda'u amantoota nutti kennedha. Miliyoonillee miti baay'isawwe. Maaliif nu biran jiru gaaficha? Uummanni maallaqa nu kennee. Maaliif hin gaafatu? Obsat miliyoon obsati nan gaafa obsati. Obsati ati dhugaa qabda waan ta'eef obsati. Afaayitan si qaba. Ittiin gahaa jedhee kan amantootatu nutti kenne uummaticha. No. Waan si sirreessaa kan si gaafatu amantoota miti. Uummatatu si gaafata. Uummata irraa funaantanii miliyoon maqaa isaatiin funaantanii waan maqaa isaatiin funaantan fedhii osoo hin taane dirqama isin gaafachuu qaba. Callisuun qaba. Akkamitti isin hin gaafanne maqaa miliyooniin gargaarra jettanii maqaa isaa fudhattanii ol baatanii maqaa isaatiin gargaaraa jirtu. Kan isin gargaaraa jirtan immoo miliyoon. Miliyoon nu gaafachuu hin danda'u akkamitti jettaati. Maqaa miliyooniin maallaqa teessee koree ijaartee funaanaa maallaqa funaaname kana miliyoon gaafachuu hin danda'u. Ka jettu cubbuu sitti hin ta'u. Tokko waan tokko sirreessa gaaffii tokko hin qabaanis hawwii galatoomi. Ilaal gargaarsa miidiyaa irratti walitti qabamu kana yeroo garagaraatti gargaaraa turre. Gargaarsi isaas jira. Gaafa gargaarsi walitti qabamu koreen gargaarsaa sun even laayivii irra taa'ee asirratti gaafa qarshiin galu qarshiin amma inni galeera. Moobaayil baankiingiidha waan ta'eef. Qarshiin barbaadamu miliyoona tokko yoo ta'e 500,000 gaheera, 550 gaheera, 600 gaheera jedha beeksisaa illee ni deema gaafa. Sanarraa kanaaf immoo warri waadaa galan bulanii gaafa galchan ofii isaatiif iftoominaaf gara fuulduraatiif deeggarsa irratti namni akka shakkii hin qabaanneef dura bu'ee namni sun gaafa yaalamu yaaliidhaaf walitti qabama yoo ta'e uummata nanaa warri nama kana gargaarsisaa turtan gargaaraa turtan hundi keessanuu galatoomaa. Namni kun gargaarsi walitti qabameef ammanadha. Ammana baasee yaalamee fayyee jiraa isin hundiyyuu galatoomaa jedhee iftoomina kanuumu koree deeggarsa sana walitti qabu tokko. Namni gargaaramaa jiru sun, namni gargaaramaa ture sun gargaarsa hawaasa sanaatiin rakkoo sana keessaa gaafa ba'u jechuudha. As ba'ee uummata koo na gargaaraa turtanii qarshiin isin na gargaaraa turtan hangi kun na qaqqabee hanga kanaan yaalamee yookaan hanga kanaan rakkoo sanarraa ba'eera naa galatoomaa ulfaadhaa jedhee galateeffata uummata sana. Akkamitti galateeffata ree? Gaafa koreen sunii qarshii sassaabame sana ifa godhee fi rakkina isaa keessaa baasee waan isa barbaachisu hin godheef. Kanaaf gaaffiin keenya ifaa fi bilisa. Ifaaf bilisa waan daandii dheeraa deemsisuus miti. Waliin mari'achuus hin barbaadu. Deemanii odiit minaamin gochuus hin barbaadu. Barri bara teeknooloojiiti qarshiin moobaayil baankiingiin miiseejiin kan galuudha. Miiseejiin kan galuudha. Qarshiin gaafa jalqabaarraa kaasee tiktookii irratti meeqatu walitti qabame laayif gastii irratti. Kan waadaa galameen kennine meeqaa? Qarshii walii gala akkaawuntii irra gale meeqadha? Obsaadhaa isinidha kan hordofaa ture yoo ta'e. Baasiin isin baastan ammamidha? Qarshiin hafee jiraa moo itti liqeeffattan hanqannaan inni sunuu meeqadha? Miliyooniin meeqatu ga'e? Kanadha
Isa kana gaafachuuf immoo dirqama nuti hordofaa amantii Pirotestaantii yookaan Pheenxee ta'uu hin qabnu. Akkasittis deemaan jirru waan ta'eef isa kana erga beektanii erga hordofaa turtanii baaftanii asirratti dubbachuudhaaf gadi buutanii ganaa gareedhaan koreedhaan wanti isin mari'attanu maali? Maali wanti ediit godhamu? Maali wanti isin murteessitanu? Amma obsaan deemnee koree wajjin mari'annee murteessinee walii gallee waan sirreessineef innee isin beeksifnaa guyyaanuu qabaa. Maa inni guyyaan qabamu hordofaa ture akkaawuntii isaarra galaa ture taanaan hanganatu galaa ture hanganatu gale walii galli isaa hangana wanti baasii baasne hangana maaliif hin jenne kanuma.